harka hordoftoota kabajamtoota siifan tuubii kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa. Ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Har'ammoo viidiyoo tokko walitti deebinee jirra. Hanga dhumaatti nu waliin ta'an immoo affeerraa kooti. Akkasumas warroonni maatii koo taatanii like share gochaa jirtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Warroonni immoo maatii koo hin taane subscribe gochuudhaan siifan tuubiidhaan maatii taasin jechuu jaaladha. Har'a maal qabattee dhuftee siifaniin jechuun keessa hin oolu. Meeqaa ijoollee shaashimmaa maalii ijoolleen babbareedu moo akkamii? Baal bagoora kaa ijoollee shaashumallee hidhachuu wallaallee bar. Uffachuu malee hidhachuu hin beeknu ishee. Innaa har'a viidiyoo tokko walitti deebi'eera akkasuma kaa hanga dhumaatti waliin ta'an affeerraa kooti. Har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessa hin oolu. Har'a waan tokko qabadhee dhufe akkasuma wantoota miidiyaa irratti deemaa jiranii qabadhee dhufe jechuudha. Hanga dhumaatti waliin ta'an affeerraa kooti. Amma garuma wanta mata duree dhufeefis hin dabarsa jechuudha. Mata dureen ani dhufeef har'a waan miidiyaa irra deemaa jiru akkasumas shamarreen takka Dubaay keessatti jechuudha. Maal jetti akkanatti mucaan tokko na ulfeechee akkasitti nagatee na biraa kutee birrii 800 akka sooditti 800 narraa nyaate kute nagatee jetti. Mee sarraa waa xiqqoo dubbanna kaasilaa waluma gorsinaa hin deebinu fakkeenya walirraa hin fudhannu. Yeroo baay'ee wanti nuti duubattafnu keessattuu warroonni shamarranii kun warri waan duubattafnuu fi waliif hin dhageenye wal tuffanna. Yoo namni tokko gorsa siif kenne gorsa saniin fudhachuun hin jiru jechuudha. Wal tuffanna wal qeeqna. Ishiituun beektuu jettaa hin dhaggeeffattu gorsa saniin fudhattu. Kanaaf duubattafna. Kanaaf yeroo baay'ee rakkinni keenya nurra ga'a jechuudha. Warra dhiiratirra warroonni rakkinni yeroo baay'ee hin ga'u jechuudha. Kanaaf kun immoo ta'uu hin qabu obboloota koo. Maaliif wal sirreessuu qabna. Nama tokkorraa fakkeenya fudhachuu qabna jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee wantoonni akkanaa kun hin deebi'a. Fakkeenya ishiirraa fudhachuu qabna. Walirraa fudhachuu qabna. Warroota qarshii akkas ijoollee dhiiratiin nyaatamanillee fakkeenya takka yoo nyaatamte takka fakkeenya irraa fudhattu ishiirraa. Yeroo dhimma deddeebi'a. Maal namni walirraa babbarata waan ta'eef walirraa babbarachuu qabna jechuudha walumaa galatti. Innaa amma waa'ee micoo sanii kan irraa dubbadhu yoo akka miidiyaan afarsaa jiruttis akka miidiyoonni garaagaraa afarsaa jirutti illee micayyoo suni yookiin shamarree suni akka oduu dhageenyetti biyyaas daa'ima qabdi, abbaa manaa qabdi, gaa'ila qabdi jedhan. Kan gaa'ila qabdu, kan daa'ima qabdu, maaltu biyya ishii keessa, maaltu biyya ormaa keessatti waa'een akkasii kana ishee raawwachiisa. Baay'ee nama dhiba ijoollee, baay'ee waan kan nama dhibu, waan nama salphachiisu, salphachuu guddaadha, salphina ishii guddaa, salphina xiqqishuu hin qabdu barabbi ishee. Waaqayyo nama salphisin jechuudha, ishee salphisee jechuudha waaqayyo. Ishii nama dhokadhee tan abbaa manaa akkas godhattee salphattee akkas taate jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu. Maaliif waan akkanaa kana gocha akkanaa kana waaqayyo namni akkuma amma ishee jibbu kana waaqayyo biratti illee micoosu fudhatama hin qabdu kun hin jaalatamtu. Maaliif wanta hin barbaachisne hojjette jechuudha. Wanta safuu namaa cabsu, wanta ishiirraa eegamnu, cubbuu haraamii waan akkasii hojjette jechuudha. Kun dalaga akkanaa kana kan namni dalagu gaarii miti jechuudha. Maaliif ishiin kan baateef daa'ima sana guddifadha. Abbaa manaa kiyyaa wajjiniin jijjiirama wayii agarsiisa. Bakka ishiin kaan nama bultii keessa seenii erga taate waan bultii isa yaadu waan daa'ima ishee san guddifachuudha malee waan kana yaaduu hin qabdu jechuudha. Garuu sammuu itti yaadnu hin qabnu beektanii osoo sammuu itti yaadnu qabaanne har'a ishiin qillee irratti naftu jechuudha. Sanuu immoo gadi baatee kan dubbattu amenna ajaa'ibee bara. Dhugaa rabbii amma salphannee yookaan maal goona ree nuti warri neerumiin kuni. Mamadoo nama baqaan fuudhaan jiru. Mamadoo nama didaa jira. Akkuma mataan jedha baran. Nu amma nu gaafii nuti ta'ee jira. Warri dhuma shawarran deerumna kunniin amma gaafii nuti ta'ee jira jechuudha. Maaliif? Hundumatu foon tokkichatu xannachi tokkichatu foon hunda ajjeesedha. Shamarroota akka lamatu amma maqaa keenya hunda warra dalagannee kushiina arbaa keessatti sa'aatii 24 ejjechaa oolullee maqaa keenya balleessa jechuudha. Kanaafiyyuu warroota akkasiisaniif
Oromoo jetti gadi baatee sirii hin qaanoftu dhugaa waaqayyo na gargaara. Maalishi gargaara rakkataan keenya jechi meeqatu jira dhugaa biyya keessatti jechuudha bolee tokko har'a kan meeqatu rakkatee algaarra ciisee waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee kan isheen quuftee xaqattee quuftee kaatee kaamma sanuu ji'a sagalitti galfattee mee dhugaa katti hin qaanoftu dhugaa rabbi jechuudha ijoollee kun cubbuu dhalee garuu wanti isheen zinaa daladdeef cubbuu daladde waan ta'eef. Namni osoo rakkatee yookiin mana arabaatti taate micoon tuni dhugaa hundi keenya hin gargaara akka jirru jechuudha. Maaliif giddiidha waan ta'eef araboonni yookiin giddiidha akkas gochuu dandeessi mana namaa jirtu waan ta'eef. Tun ofiishiti baatee bira dhatte ofiishiti baatee barbaadde sanuu immoo hanga ji'a kana eessa dhatte gisee san maaf hin dubbatan hanga kana hunda. Nama ajaa'iba dhugaa waaqayyo baatee Oromoo jettee Oromoo meequma danda'a dhugaa rabbi Oromoon kun dadhabeeyyuu kalaas rakkataa biyya keessatti min gargaara jira. Kan algaarra ciisu meeqa jira kan hojjetee inni har'a ishiin kana zinaa daladdeeraattee kana Oromoo koona gargaaraa jetti qishumallee hin qaanoftu. Rabbi waaqayyoon dhiifaman waan kanarraa dubbachuullee hin barbaannu waan cubbuudhalleedha kun jechuudha dubbachuuf nama dhiba. Garuu akkaatuma shamarran keenyatti deeman akkaataa maaliif namni tokko walirraa gorsina waan ta'eef wal gorsina waan ta'eef nama waan tokko irraa baranna waan ta'eef garuu ishee namarraa barachuu dadhabdee waan kana hojjettee jechuudha. Waaqayyoon ishiidhaaf dhiifama ishiidhaaf haa godhu. Yaa ilmoo dhalatte kaa waaqayyo haa guddisu. Obboloota kooka amma mi'oota dha. Namni garii nama siifanillee bee asitti daa'ima godhattee jechuu danda'ani. Kaayyoo qabna abboon maal daa'ima godhannaa miti. Kaayyoo keenya galmaan gaannaa. Innaa wanti na ajaa'ibe keessaa ijoollee sanuu kan miidiyaa irratti baatee himattu na ajaa'ibee bara. Odoo ishii ta'e afaan mancuqqaalladha. Dhugaa rabbii jechuudha. Waaqayyoon immoo nagaadhaan ishii haa hiiku. Nagaadhaan waaqayyoon ishii haa hiiku. Dhugaan hin ulfaata. Garuu gocha ishiitti xiqqoo ishii nutti dhagahame malee kana namni iddoo cinqii kanatti ol qabuun gaarii miti. Garuu wanta ishiin hojjettu san wanti daa'ima biyyaa qabdu. Deebisee keessaayyuu immoo ijoolleen biyya ormaa dhufne dirqama dalagachuu dhufne malee waan akkasiitiif hin dhufne jechuudha. Maaliif hundi keenya hiriyoonni keenya iddoo guddaa jiru. Nuti immoo har'a iddoo kana jirra. Kanaaf immoo jijjiirama tokko agarsiisuu qabna jechuudha. Kanaaf maal goona ka daa'imtis nu dhidhi'a maali abdii ko. Yaa Rabbi namni daa'ima qabu kaa ijoollee daa'ima qabna kaa'e amma wata dasiifadillee daa'ima qabdi jedhanii namoonni garii nama waan baay'ee yaadu inni akkas isiniin jedha. Kanaaf nuti kan baaneef dalagachuudha fi kaayyoon keenya kan baaneef dalagachuu hiriyoonni keenya kan doktora ta'ee kan piroofeesara ta'ee warroonni wajjin baratta yoo jiraattan jechuudha. Kan har'a fataa zanaa jedhee bifa ofiifitti goree deemu. Nuti bifa hin qabnu hojiin hin jiru biyya. Ishiin asitti daa'ima falaffalti. Maaluma faayidaa qaba ka rabbii keetii jedhiiti. Yaa rabbi yaa qaanii akkanaa kana rabbii nu haa oolchu dhugaa waaqayyo nu haa oolchu waan akkanaa kana jechuudha. Irraa of qoxxobuu qabna ijoollee shamarranii. Gorsa fudhadhaa. Namni yoo isin gorse xiqqoo hin qabdu daa'imni xiqqishuumtu yoo isin gorsite maaliif na gorsite jedhaati sammuu keessan keessatti yaadaa yeroo tokko jechuudha. Dhugaas niin jedha obboloota koo maaliif nuti kan baaneef dalagannee biyya keenyatti maatii keenya jijjiirree akkasumas immoo of jijjiirree nama ta'uudha. Yeroo humna qabnu karatti jabaannee hojjenne yeroo moochi namni ormiin keenya mana deema malee nuti daa'ima mati jajjabaadha waddee kanaafiyyuu yeroo humna qabnu kan ta'e hojjetannee dalagachuudha malee waan taane waan cubbuun waaqayyo nurraa hin jaalanne hojjechuun zinaa hojjechuun faayidaa hin qabu jechuudha. Har'a jireenya lafa tanaati irrattis waan akkasii hojjette boru waaqayyo biratti illee hin gaafatamte jechuudha. Kanaafiyyuu waan gaarii hojjedhaa akkasuma immoo wanta baataniif kaayyoo baataniif karoora baataniif galmaan gaachuu yaadaa malee waan akkanaa kana hin hojjetina. Maal rakkoo qaba amma fakkeenya fi amma maammadoon tokko dura asitti argadhee si fuudhanaan jedheemu rakkoon qabu maammadoo asitti illee na fuudhe shakkoo qabu dhugaas ni jaba maammadoo asitti illee na fuudhe shakkoo qabu maaliif jedha garuu as keessatti na fuudhe dhaggeeffadha biyya kana keessatti na fuudhe inni isaa dalagatu anis nan dalagadha nu lachuu dalagannee gallee gara maatii keenyatiin gaafa gallee biyya tanaayyuu akkatti galluun beennu namni ilmi namaa kun akkatti baanu beenna malee akkatti galluun beennu obboloota koo kanaaf gaafa gala maammadoon suni maatii kiyya beeksisee kanaas cidha kiyya maatuma kiyya biratti godhadha kanaas wal fuuna jechuudha. Innaa
inna yoo Maammadoo akkasii argattan fuudha. Garuu kana sitti kootu naa bayi kootu maal sabaa mana wayita sii qaba moo fira wayita sii qaba moo maali taata sii qaba tee kana ni sabuwan ndee ani sanu seera feetan sabaa maali dhan jedhe hin bahu abadan ani gara kiyyaani Maammadoo asii yoo biyyatti sin jaaladhee biyyatti si fuudha taa'itee dalagadhuun maan dalaganna naan jedhen wih Maammadoo akkasii arganna naneerum biyyatti malee asitti miti garuu asitti jechuudha hin bahu maaliif kanan baay'ee dalagaa akka galmaanan gaadha kanaafiishi kanaaf obboloota koo irraa of qusadhaa isin jechuu barbaade kanaaf waan akkasii kanarraa qusadhaa of qusadhaa yeroo baay'ee deddeebi'eetuma nu dhaqqabaa jira kanaaf kaayyoo baataniif beekaa yoo heerumuu barbaadanis galaatii maatii keechan beeksisaa hin jaalatin amati jaalalli kennaadha kennaa waaqayyo namaa kenne garuu biyya kee keessatti si haa fuudhu ati wal jaaladhaati yoo barbaadaa seetti ni kaayadhaati taa'ati gaafa galtan cidha keechan guradhaa asitti ol fuudhan fakkeenya ijoollee baay'eedha asitti soodii kanatti yaa cidha sani jedhanii cidhaan isaanii baaragee waan qabanitti gaffixatanii isheenis kan biyyatti hojjechuu barbaade dhiisanii asumatti cidha godhatanii bakka yoo turan shortaan mana hidhaatti geggeehu gammachuun isaanii achumaa hin meetan ijoollee kaana maqaa namaa dha'u waan ta'eef jechuudha namoota akkasii baay'eetu jira waan ta'eef innaan kanaafiyyuu wantoota akkasii irraa of eegaa isiniin jedha obboloota koo isiniin jaaladha isiniin kabajaa maaliif kana nuun jettan jechuun dhaqidhaa dhugaa rabbii isiniin jedha wal gorsaa akkuma jamtanii wal gorsaa dhugaa rabbii qaanonni saalfannee manuun nu uyyuu saalfannee jirra amma Maammaduma yoo asitti soqanne malee Maammaduu baasitti soqachuudha malee jechuudha asitti akkan fuune garuu biyyatti nu haa fuudha Maammaduu asii qabatee galle biyyatti nu haa fuudha jechuudha an akkasitti hin barbaada malee Maammaduu asitti naa bayi jedhu kanama bilookii irra dhaaba bilookiin isa haa nyaatu jedhan inni akkasii hin jedhan isee Maammaduu akkasii argatan qabadhaa heeruma garuu asitti heerumneeti akkas godhan maaloo biyya ormaa keessatti jireenya gadadoo kana odoo akka sanittuu mattaawaqaa sin lamaan qabatanii yaanu paaspoortii sin lamaan qabatanii haa ta'u kan paaspoortii hin qabne guyyaa irraa shat godhu foorisiin hin beekan innaa akkasii ka obboloota koo sin gaafa kana caala gurraattan sin hidhaa Ima sin gorsa shamara kana dadhabe rifaaxochi dadhabe inumaan gorsa maa dhagaan kiyya kana inumaan gorsa dhagaa argaa keessa dabbo warra faaxochi karshi Maammadoon gorsa sanaan booda Maammadoon gorsa qaafachaa Maammadoo tirnaa dhagaa faaxochi na dhagaa wudi dhugaa inumaan gorsa dadhabe dhugaa na akkasii sinin jedhaa asinin jaaladhaa sinin kabajaa warroonni chaaneel kana haarawwataa sifantuu bidhaan kana raawwataatanii subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa akkasumas immoo aga video berarti walitti deebidee wal bohaarsinitti tanumaan nagaa jedha bay waaqayyo si haa hiiku obboleettii ko maasii godhareen khalaas hin jiru